دي قبينيا توري خنكليس دلدلا ججبا توري أران تن أسفل سافلين الديبي جرا سببا قبيان جما دراجو فمتف جج حواس الرابع كبوني أكنما دبدو تكوتي يرو ركون حواس الدفتي حواسني خينيا bakka jiraachuu fi dhabamurra gahee jirutti aljannee taa'uun hin barbaachisu waan ta'eef waan kanarraa waan rabbiin nuu laaffise dubbachuudhaaf as baane hawaasni keenya jimaa gurguratee jimaa kanarraa waan harkatee nyaata bitatee ittiin jiraatan ittiin ilmaan isaallee jiraachifata arra sababaa gabayaan duraa cufamuutiin jimaa kaleessa gurguree ittiin midhaan bitatu bakka geessu dhabee magaalaan itti cufamtee karaan itti cufamee lafatti irraa haamaadhaa jira biddeena lafa ciraadhaa jira waan silaa nyaatee ittiin jiraatu lafatti irraa haamaadhaa jira bakka geessu dhabee akka godhu wallaalee haadha irra daraaree jechuudha ummanni waan nyaatu dhabee mootummaa nyaata akkuma jaamu akka nama mootummaafis nahuu tokkotti mootummaan dhimma kan akkamiin ilaalu jira hawaasni kuyyoo waan nyaatu dhabee isa nyaachuudhaaf ta'a waan jiruuf rakkoo hawaasaa tana osoo nyaadhamne yeroodhaan akka firraa laaluu qabu isaafillee asumaan dhaamsa dabarsuudhaaf bakka kanatti argamne hawaasni keenya dhuguma rabbiitti haalli isaan keessa jiran haalli fuuldura isaanii itti deemaa jiran haala hedduu nama naayisu haala hedduu nama gaddisiisu arra yeroo arraan tanaatti firiin bituudhaaf kiiloon takka bishingaan meeqa jira boqqolloon meeqa jirti ruuzni meeqa jira daqiiqaan meeqa jira innee olaallee samii seenee jira jireenyi garuu wanti isaan itti waa gurguratanii waan bitatan san bitatanii ittiin jiraatan gatii dhabdee jimaan kaleessa kuma 30 fi 20 kuma 10 fi 15 gurguratan arra 500 fi 50 deebi'ee hawaasni kun waa takka jireenya irraa abdii muratee jira ulamaa'onni keenya hayyoonni keenya halkanii guyyaa harka ol qabanii rabbi booyaa jiran imimmaan isaanii kun mootummaaf dawaan qabu imimmaan hiyyeessa dhokatee booyaa jiru mootummaaf dawaan qabu imimmaan rakkataa rakkatee ilmaan jala beelawanii halkanii guyyaa rabbi booyaa jiru mootummaaf dawaan qabu waan kana mootummaan harkutti hin jirre maaliif callisee laalee waan jiru gaafii qabna akka dhaamsaatti immoo ni dhaammachuu barbaan rakkoon ummataatuun daftee furamuu qabdi rakkoon hawaasaatuun daftee hiikkachuudha qabdi gaafa waan nyaatu dhabee rakkate rakkoon tun isaan gad dhufte jee gaafa laale gara mootummaatiin gad dhufte waan yaaduuf qalbiin isaa bakki itti rarraatu bakki qalbiin isaa itti cabtu bakki gartee hoggaa gaddellee isaa akkana na godhe jee namni itti gaddu yoo jiraate mootummaadha mootummaan waan kana caljee laaluu osoo hin taane iyyansa ummataa kana dhagahee rakkoo ummataa tana dhagahee dafee ummata keenyaaf furmaata laachuu akka qabu dhaamsa dabarfachuu barbaanna jimaan ummata qofaaf jireenya osoo hin taane mootummaaf illee jireenya galiin guddoon farsantaan olaanaan mootummaadhaaf bakki irraa galu yoo jiraatte jimaa kanarraa hawaasni harargee lamaanii jireenya isaanii farsantaan 100 yookaan 80 yookaan 90 jimaa kanaan jiraatan yoo inni kijibaa miti lafa qamadii facaafatan hin qaban lafa bishingaa facaafatan hin qaban lafa boqqolloo fi xaafii facaafatan hin qaban lafti isaanii guutuun jimaadhaan uwwifamtee jirti ashaaraa magariisa uffattee jirti kanaanii gurguratanii waan jiraataniin bitatanii jiraatan kanaan ijoollee barsiisan kanaan raayyaa ittisa biyyaallee gargaaran kanaan mootummaallee gargaaran kanarraa gibira kafalanii mootummaadhaaf jiraachaadhaa jiran ummanni kun gaarraan tana gaafa waan gurguratu dhabee rakkatu gaafa madda galii waan dur irraa galii harkatu dhabee rakkatu waan dur ittiin gurguratee waa bitatu gaafa bakka geessu dhabee lafa cabsee lafatti haru gaafa bobee isaa godhatee shidatu hedduu nama rifachiisa galiin ummataa dhaabbattee jirti ta mootummaa immoo dhaabbanne daran guddachaa jirti keellaan dur hin jirre karaarra guutee jira galiin mootummaa hanga dur jimaa irraa harkatu caalatti harkamaadhaa jirti ta ummataa immoo harkamaan jirtu hawaasni du'aa jira hawaasni nyaadhamaa jira nuti kana mootummaa fi hawaasa jidduu jiruu tokkotti mootummaa keenyaafis yaannee yeroo silaa gartee maqaafillee ta'uu badhaadhina ennee badhaadhina jala bulaa jirru keessatti ummanni keenya jireenya badhaadhinaa keessaa bee jireenya gadadoo jireenya rakkoo jireenya oollee bullee oollaa juuf saaxilamuun waan hedduu nama rifachiisu maqaan paartii teenyaa badhaadhina tahee jireenya keenya rakkoo ta'uun hedduu nama rifachiisa maqaan keenyaa fi jireenya hawaasa keenyaa waliin fakkaanne maqaan nuti akka paartii qabnuu fi jireenyi hawaasa keenyaa walitti hin dhiyaatu dachiifi samii adda fagoo maqaan keenya badhaadhina tahee jireenyi keenya rakkoo tahee maqaan keenya maquma tahee malee maqaa haqaan taane jechuudha hawaasa kanaa fi maqaa kana wal fakkeessuudhaaf illee dalaguun silaata mootummaa turte mee isaanii tokko dheedaan lafanfi tokkuma jaan dubbiin ammaan tan hawaasa keenya irra jirtu dubbii hedduu nama naasiftu ulamaa'onni keenya masjiida jiran hunda keessa harka ol qabatanii halkanii guyyaa rabbi booyaa jiran dhimma isaaniitiif osoo hin taane dhimma hawaasaatiif rabbi booyaa jiran gara kaanii mootummaa kana mootummaa keenya janiiti ummata dura dhaabbatanii sheekonni keenya du'aayii godhaafii turan abiyyi rabbi umurii nu haa dheereessu hanga qiyaamaa kabulchu rabbi haa godhu waan harkanne tan rabbi nu harkaan baasin janii halkanii guyyaa ummata dura dhaabbatanii rabbi booyaa jiran mootummaa isaan ummata dura dhaabbatanii rabbi booyaa fi jiran santu
arraantan akkanaan gad dhufe gaafa jaan isaaniifillee dubbiin mudhicita taate kaleessa gaanu dura dhaabbattanii du'aayii godhaafii turtanii arra kun okkana nu godhan gaafa hawaasni isaaniin juu bakka seenan dhabaniin baana lubbumaaf irraa rabbi booyaa jiran mootummaallee waan kana laalee hatattamaan deebii itti nuu kannuu akka qabu asumaan dhaammanna obboleessa kiyyaa najaashiin na jinatti asiin argama asiin shayteessoo jira asiin shaytuujii jira inshaallah isaaniifin carraa laadhan wallaahi dubbiin jimaadhaa hedduu nama yaachifti hedduu nama naasifti namni jimaa harargee gufuu tahee gabayaa cufe akkuma nama ummata harargee lachuu fiteeti gumaa ummata kanaa kafaluu illee hin danda'u ummanni kun ni jiran malee akkuma nama dhumeeti arra soomana kanaanii bishaanis soomana furanii bishaanitti raabbatanii soomana jiran hedduun nama keenyaa namni kaleessa abbaa qabeenyaa ture arra miskiinee waan itti furu waan itti raabbatu dhabee jira miskiinaa ka dhugaa san namaatu miskiina beekee rahmata godhaa fi kun nama rahmata godhuuf illee dhabee jira namni jimaa kana gufuu tahee gabayaa hawaasa kanaa gufuu tahee ummata kanaa gabse silaa gumaa ummata kanaa kafaluudha qaban hin dandeenye malee ummanni harargee ni jiran malee dhumanii jiran ummata kanaaf rabbiin haa dirmatu caalmeetti ammoo mootummaan dafee ummata kanaaf akka dirmatu gaafanna asumaan mee najaash mal jettan isin بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دولار دولي همان دولا دينا كده إيكونوميتي دولا قوتي أمتا خينيا رساسة بكرة درب من بينيتو يسان رواجر ركو تكا هي الدوين أكي برانا تهي برانا أكي بيتين يرتو جرو سبا سباتي لا قديمتي أو مانتنا الدنو به روبني برانوما روبه روبا خيسا سلا ميرا خيسا وان قبن وان سلا harka qaban gurgurachuu dadhabanii ummanni harargeedhaa beela hamtuu keessa jira waggaa akkana jennu rakkoo namtolchee rakkoo furoomuu dandeessu rakkoo isii uumuunu ifiifuu dalagaadha namni waan tana uume rakkatee uume waan sin jeekam jetta jechuun akkami waan masmara sirrii gubbaa jiru tun ammoo ummata kuffisuudha akkami kuffifnaadha itti yaadan gaa itti yaadanii kun sirri ikoonomiin biyya takkaaf duyda ikoonomiin ammoo mootummaa tokko hawaasa irraa gizee hawaasni ikoonomikaalii strong ta'ee hawaasni gizee jabaate mootummaan sun illee jabaata gibirri bareedaan akkasitti hagalu galiin bareedduun qaranni bareedaan hagalu akkasitti hawaasni laafaan ammoo hawaasni beelawaan hawaasni ifiifuu ilmoon jala beeloytu haa iida ammaan tana hawaasni harargeedhaa irra guddaan iide tana huccuu maaliin bitaa rakkachuu jira maa iiddi dhufti jechuu jira ilmaan ol dachaase dabarsuu taate qaala gubaa'ee qabatanii dabarsan silaa tiransfer godhan achi dabarsan karaa amata dhufuutti rakkoon harargee mudatte rakkoo addaati takkaa rakkoon akkanaa harargee mudatte hin beeku harargee eenyu kana godhu jira maaltu akkanatti irra dalagu jira harargee irratti ni gaafi muqaama mootummaadhaa hagadii tanaa hawaasa wali aanee hawaasa bulchuu kanaatu waan gubbaa gadiin kennamin jidduu tanatti hawaasa irra dhiibbaa fidu jiramoo dhuguma mootummaa biyya bulchu rakkoo yoo dhufte malee faayidaan jimarraa arkannu yeroo ammaan tana jimaan harargeen jimaa gurgurteeti ruuza bitti jimaa gurgurteeti soogidda bitatti jimaa gurgurteeti huccuu hidhaa ijoollee bitti jimaa gurgurteeti manneen amantii ijaarratti jimaa gurgureen mana barumsaa ijaarra mana barumsaa kan mootummaan ijaaruu alatti hirmaannaa hawaasaatiin ja'anii uummanni ifiif mana barumsaa ijaarratu uummata harargee kana dheengadda waliin agarrinaaf qunni irratti mana barumsaa haayaskuul ijaaran bakka hunda akkasuma jira maaleen isaa maali jima maallaqa jimaa kana waan mootummaan godhuu qabdu mootummaa gargaaranii doolaarrii jimaan kun galchuu jiru doolaarrii jimaan galchu amma amatuma sadii amata afur dura diree xiyyaaraa tana ammaan tana diree dhaadhaa gisee ol seente xayyaara kursii irraa guuranii guyyatti xiyyaarri afur xiyyaarri shan haqaaraa takkarraa doolaara meeqaa gala galii mootummaadha asiin diree xiyyaara diree dhawaatiin diree xiyyaara Addis Ababaatiin karaa kaargootii wanni deemu asiin Ayisuuziidhaan asiin Jabuutiidhaan asiin Keeniyaadhaan bunallee caalaa galii galchuu keessatti wanni akka jimaan jiru ni yeroo kan caamu jimaa hoggusa diyoggoo afur irraa gurguratan wanni jechuu barbaade hawaasaanii jedhaamsa hawaasaatiin dhaamatu gannaa bonan caamu jiman hawaasaaf hin dhaamatu bakka takkaa bakka takkaa jiidha walirra duulu jiru miti darasaa danda'uun tun qabeenya beeku darasaan arsii dhuftee gizee as teessu darasaan jimmaa dhuftee gizee as teessu tawalla walla darasaan shawaa dhuftee gizee as teessu darasaan jimmaa dhuftee gizee as teessu
hoggaan as teessu jedhu kana immoo narra isiniif beeka faayidaa sanii arsii dhuftee gizee darasaan as teessu arsii keessatti dhugumaan darasummaan hin mijatu akka Harargeetti yoo jimaallee nyaachuu baate biddeena jimaan nyaatti walloo keessatti akka Harargee keessa mijatutti hin mijatu sheeka qubsiisuun akka Harargee mijatutti shawatti mijatu akka Harargee mijatutti Wallaggatti mijatu hoggaan akkana jedhu Harargee caalee jechuudha yaa miti jimaatu waan kana dalagaa jechuudha tana beekuu qaban ana mootummaa fi yaaddoo jira nama hedduun beeka nama jimaa dalagu mootummaa fi rifachuu jira nama maaliif ji mootummaa keenyaa dhiyootan harkanne ummanni keenya gaafni isaan qaceelloo bu'an dirqiin illee taatu gaafa mallasu deebi'anii beeku akkasii uleen boohinsa akka amma boo jiranii kana gaafa mallasu deebi'anii boojii ba'a ulamaa hin teenya dhagee shi'aatan bar guyyaa tokko dubbatee ture guyyaa tokko mallas baay'ee lama nuu qabee nu dhufuu didee iskiriin irraa nu dubbise jaalala taa'e nu dhufuu didee zabana abaashisan arraboota iskiriinuma irratti rabbisi mul'isin jennee jechi teenya guyyaa san booda asin baane ichumaan du'e jee wallaahi mootummaa kana keenya rabbiin amma nuu kanneen gammadu jira amma mootummaa keenya arganneen mootummaa keenya irraa gammadu jirru kana irraa gaddi hamaan kun gaafa nu dhufe anamma isumaaf irreeffachuu jira isaa reeffachuu bira kuteen teenyumaaf irreeffachuu jira qalbii duraanis qalbii warra rakkatee tana qalbiin ulamaa teenya taboo jirtu tun wallaahi siin jee sheesumaan foon laaftuun hin bochiftu akkasi waan laaftutti hin boobu yaa sheesumaan nama xiqqoo jajjabaate isaan santu arraan tan akkana nyag jee booyaan siin jee gaafa mallas hawayyaaneen akkanatti qawwee qabattee bira dhaabbattu abaaraa ture bira dhaabbatee abaaraa ture rabbii wayyaaneen irraa haasu jee abaaraa ture kan qawwee qabattee agaasiin bira dhaabbattu arrammoo mootummaan kun keenya jee abaaruu dhiisee akka ta'u dhabee keessa gabboo jira imimmaan ifirraa imimmaan yaasu jira bakka silaa abaaru san bakka silaa arrabu san dhiisee jechuudha dubbiilleen dhibdi afaan kalee dubbiilleen nama dhibdi ammas kalee uummata dura dhaabbatanii du'aa godhanii irraa abaaruullee nama dhibdi mootummaa kana abaaruun if abaaruudha ulamaan teenya akkasi beeyte ifin abaarru jeniiti boo'anii usu jiran annuma abaaruu sanirra boo'insi isaanii kun dhiiroo galaana ta'e mootummaa kana fuudhaa jeetiin sodaachuuf dhugaa keetti shakkiin godhu tun hedduu nama yaachifti kanaaf wani nu yaachisu kun mootummaa teenyallee maaliif yaachisuudha wanni wanni tirfiin karaa kanaan argamu tirfiin poolotikaadha hasaaraa taate malee jechuun ummata beeleessuu keessatti tirfummaan argamutti kan jirtu ummata beeleessee tirfiin argamutti kan jirtu qalbiin beelooyte tun sirrifachaa deemti arraan tana nama meeqaatu ijoollee tiyye manumatti ol dachaasa guyyaa idaa waan waan cuumbituuf hin qabu jee yaadu jira wallaahi jimaa magaalaa fidanii gannaku jiran makiinaan jimaa fiitee deemtu nama hayyama qaburra jimaan gubachuu jira jimaan hashiishatee fuudhanii jumruu kana ganichirra gubachuu jira makiinaa meeqa dhabee miliyoona meeqaa gubachuu jira makiinaa meeqaa tasilaa eega ala jiraatte osoo dalagu jiraatte miliyoona meeqa dalee jenna malee osoo uummata irraa fudhatanii ifumaafillee maallaqa deeffatanii biyyaan jaaranii waan guddaa ture bakka gubuu saniin baana bira gubanii uummanni nyaanne mootummaaf faayidaadhaan oolle qabeenya biyyaati qabeenya mootummaati hawaasaati alaan seenne elektirooniksii chaayinaan tolchitee miti hedduu nama rifachiisa turkiin tolchitee as ergitee dimbara kotorbaa wanna malee gibira malee ol hin seenne asitti gabareen oomishte biyyee tanarraa asuma ooyiruu tanarraa guuramee magaalaatti aantu dhaquudhaaf kotorbaan dhiikkamitta kun ammoo waan usanii ta'anii ilaalanii awwadee kana keessa amma rakkoon biitti awwadee akkasitti Itoophiyaa addunyaan guutuun beektu warri Itoophiyaadhaa beeku warri Afrikaadhaa beeku san wallaahi bee hammiinyi isaan keessa jiran yoo tana namni keessa yaa'u jira awwadaay gaafa qabeenyaa guddaadhaa beeku yaaboo nama nan haasawina masruufa ilmaaniitiin dhabe bar nama gudda jettee biitti yaaddu jechuudha halkan lamaan dhingaddachuu bulee dhufe halkan waliin gaddan dhufe achiin ture biitti guutuun jechuudha magaalaan guutuun akka jirtu bar waan ajaa'ibsiisu gabaree qofaa maka rakkachuu jiru warri dukkaana gurguru namatti gurguran dabalee rakkachuu jiran warri huccuu gurguran madru zaadana gurguratan baadiyyaa magaalaan huccuu iidaa janii ijoolleef ammoo bitan nagganni isaanii dalagaan isaanii oowwituudha arrammoo namarraa bituu dhabaniiti namuu dukkaana jechuufee akkanumatti ta'a kunis baneetu akkanumatti ta'a onee gandi magaalaan guutumaa guututti ontee namni magaalaa dhufachuu dhiisee ka baadiyyaa jiru baadiyyaa irraa magaalaan dhufu ka magaalaa dhufu waan wayin bitatu hin qabu namni akkana rakkatee Harargee duula kana yeroo gabaabduu kana keessatti zabana wayyaanee waggaa lagannaan jirtu guyyaa tokkotti awwadaa iyyati nuti beelti nu buute dalagannee waan guyyaa harkanneen galgala jiraanna janii lagannaan dandeenyu janii iyyanni arrammoo lagannaa zilaalamii titee uummata kanatti guyyaa tokko osoo hin taane zilaalamii titee jira yaa warri sodaadhaa warri rabbiin uummata dura isin kaa'e godina irraa kaasee hanga oromiyaatti oromiyaa irraa hanga federaalaatti rabbiitu uummata kanarra isin jiraachisee dura isin kaa'e dura isin kaa'uun irra isin jiraachise malee isiniif uummanni kunis tokkuma uummanni irra rakkatu kun boru bakka ta'e isin jiraachuun mala isin irra uummata rakkisu kun boru gabbuutanii bakka hawaasaa tana jiraachuutu mala akka nama rabbiin hawaasaa ol godhee tokkotti ilaala hawaasa kana rabbiitu irraa ol nu godhe
maal godhuu fi qabna maal godhu jirra rakkoon nuti isaan irraan ga'u jirru maali wanti nuti isaanii godhu jirru maali jaa'if gaafadha salbiyyaataa fi ijaabiyyaata waan jaamusan maal hawaasaa goone hawaasa maal goone wanni hawaasa goota yoo jiraattan maashaa Allah itti fufa ta hawaasa goota yoo jiraatte irraa fi qaba hawaasa kana boochiftanii imimmaan isaanii galaana ta'e isin fuudhamuu keessan hin feenuuf as baanee haasa'u jirra nuti amata lamaan sadeen kana amata shanan kana mootummaa keenya harkanne nama keenyaan nu bulchu jirannee gammadu jirra yeroo nama keenyaan bulaa jirru keessatti wanti gaafa nafxanyaan nu bulchitu nutti hin ta'in ta gaafa wayyaaneen nu bulchitu nutti hin ta'in sirna nama keenyaan bullu keessatti ummata keenya irratti argamuun waan hedduu nama rifachiise nauma keenyaa zalaalam irratti aangoo nutti hin baasin nama jisiif Harargeen laal waan akkasiiti beeku ni Harargeen akka Itoophiyaatti ummata veerii diinsi taashama ummata taashidha warama asumaan akkana yoo ol baatee dhangaggoo tanaan nin fincaaneetteetuma makiinaa dhaabde asii kaasii mee bakka boo namni hin jirre nagee udume jettuuti odoo bakka takka bakka namni hin jirre hin garre shawaa seenta ummanni Ciroon baatee. bakkummaan namni kan argee jiru hin jirtu lafti isaanii hangana takka amma bara najaash waan hin jechu jiru jara kana mootota keenyaan baana waan nafxanyaan nuun godhin waan wayyaaneen nuun godhiniitu bara isaanii keessa nutti isaanirraa ta'uu mala isaanii asiin ta'uu mala qaallichaatu haadha du'aa godheef yaa ummati rabbi si haa milkeessu jee akka ajaa'iba du'aa godheef boroggaa gabbaate waan rabbi si afaan fide rabbi biraa dhuftee beekin mu fudhadhu jeen du'aa isii godhe haati ni baate makiinaan seente kun makiinaa seentetti waan ajaa'iba maallaqa hidhaa taa'u guddaa kana makiinaa keessaa garte nam tokko hin jiru isiif shufeera malee duuba ta'e isii duuba sanii galte fuutee shufeera maalleeni keenyuuti ummaan hin beeku keetuma taachuun dhabdu jaan shufeerre lakki haadha tiyya kiyyaa miti keenyuuti ummaan kiyyaa hin beeku kaduwan namichi buuse keetimo keenyuuti laalladhu keetuma diddeen kiyyaa minarraa hodhattee kan itti dhugeessitee shufeeraa kan itti galtee himtee bara maallaqa akkana harkeetiin shufeerilleen kiyyaa mijeen irra dida birkumaan darbee dhufeetteen hoggaanni bobbaa galu beerri isaatti himan bara gaa'ummaan irra maallaqa akkanaa gartee shufeerilleen kiyyaa miti sojuutiin irra darbeettee himti jeniin yaameetuma yaa'ummaa jeen asara keetiillee rabbiin milkeessin jeen du'aa itiyya kisaas goote amma gaaboodarra asarri si isumaaf ijoollee isaa deeme kasaaraan guyyuma isii abaararraa na gaddeemu eegalte jee guyyumaan isii abaararraa tiyyumaafuu gaddeemu eegalee jee kalan baa gaasa fixe naanneetti deebi'e ijoolleen tiyyaa sanumaa gadi gayyaa eegalte jee akkasi walirratti ummaa tiyyaa abaareetiin asara keetiillee rabbiin milkeessin jeeni tiyyaa milkii dhabe dura asarri si ana waan ta'eef isin abaarree milkii amma isaan kana yoo abaarre ifii bakkasii ongoynaa jechuu barbaadeeti bara hin abaarru wal gorfanna waliin lolanna nuu dhaga'uu qabdanii isiniin jenna mee maal jetta teessoo Egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya egaa akkuma beekamu rakkoo jirtu ta gartee ati ni beekta hin beeka. An hayyoonni dura haasa'u silaa hayyuun gizi nama dura haasa'e dubbiin nama duraa dhuma jaan. Ammoo dubbiin jimaadhaatu hin dhumtu. Rakkoo jimaan uumamteetu rakkoo guddoo. Beeki baadiyyaa keessallee deddeemitiin dhufe amma seenuma soomanaa kan akka guyyaa shanii. ayyee Wallaahi hawaasni keenyaa hargee lixaa rakkoo haganan ja'amneetu muddate. ayyee Sababni an baadiyyaa keessa deemee silaa gargaarsa hiruuf gargaarsa gaaddisa biyyaa tokko jedhanii narratti erganii san hiruudhaaf baadiyyaa keessa deeme. Namni babbareeda mana babbareedaa qabu kun maal jennee barbaadnani beektaa? Yatiimaa fi miskiina jettanii barbaadan kana jenneet gargaarsa kanaaf hiruudhaaf barbaadaa jirra. Yaa ijoollee teenya jee namni bareedan kun nuti as jee mana bareedaa an keessa galu kana laaltanii miti jee. Wallahi warra silaa isin yatiima fi miskiina jettanii deemtan sanirra naatu rakkataadhaa jee sun alaafillee namni waa ittiin erga jee namni ollaadha. rakkata jenni An ammoo mana bareedaa kiyyaa fi iddoo xiyya laalanii namni waa naa ergu hin jiru jee. Saniif an waniin an argadhu galiin an waa irraa argadhu jimaadha jee. Garuu jimaan waa takka amata lama gahee jira. Waa wayyaanaaf gurguramu san dhiisi qarshuma 10 irraa bitamaan jiru jee. Saniif rakkoo jabduufiin saaxilame aboo ruuzumaa fi zayitii takkallee taatu naaf kannaa jee wallahi garaan na bade duuba dubbii tanarraa maaliin fudhan hongaa hawaasa guutuudha kun hawaasa guutuudha kanamni sun hagana dubbate hawaasni isaa gadi faan maalayya ammoo rakkinni kun booda rakkoon hawaasa keenyaa kun rakkoo mootummaa keenyati. Wanni guddaan ani dhaammadhu
badhaadhinni keenya maqaa isaatiin wal fakkaachuu qaba. akkas Maaqaba jimaadhaan hawaasa keenya haaratirraa haawame kana haasuudhaaf tattaaffii godhuu qaban. Booda rakkinni hawaasa keenyaa kun mootummaa keenya hin hanqatu. Saniif rakkinni jimaadhaan harargee keessatti uumame irraan kana fixuu hin dandeenyu. Kan obboleessa keenya tuujiidhaaf hin dabarsa. Ustaatuji. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبر وان خطبة اللي تقراني برضو بينا مارسة سلام Wajar وان أبو فرمادة سلاحها سويتني جرتا وان جتشو فيتني جرتا نقرو بيفتشا الردبرو جرتني أسمعي سنو الكويتو تي قدور كات سلا مبارة ورموتو ما غنا خين جنة كانوا نبني برضو جي رسولان ودي بيبر akkasitti teenya maal taateetti teetiyyaa maal taate jenne teenyaan ala bultee tiyyaan mana seentee akkasii miti hawaasni keenya rakkoon tunfaattee galte bubbultee jirti yeroo dheertuudha amata 2-3-4-5 karaa dheeraadha deemu jirti silaam gabaabsee tumoonni jechuudha yeroodhaan wallaalaa yeroo hin qabnulleedha yeroo nuti hin qabne yeroo itti diinagdeen keenya qofutan hin qabnu jechumaaf haasawaa gabaabsuufi hawaasni keenya waa hedduu dhabaa dhufe garuu if harkaan turre deemtee amma afaanii fi afaanii wal qabnaan jimaa irratti gabbee malee waa hedduu takka rakkoon biraa hedduu jira taa'uu qaba jiraatu tana dura dhabeeti warta biraanii dhiifanneer duraan amma tun tanuma dhimma jiraachuu tun amma dhumuu yaara dhumuu ummataa dhumuu jiraaf dubbanne dhumuu as dura dhumee jira akkuma waan dhumeeti waa hedduu takka dhabe dursoo giddoo qofa magaalaa bita ture garuu waa hedduu takka facaasuus lafatti naquus biqiltee bakka ga'ee ofii tadiitti hedduu jira timaantiin magaalaa irraan bitu barbaree magaalaa irraan bitu qoonqoo loonii magaalaa irraan bitu ture hawaasni keenya amma akka harargeetti namni loon horsiisu qoonqoo magaalaa irraa bite afuruskaa jennee waan adda addaa tana bitan qaraas magaaluma bitaa qaraas magaalaa garuu dur hin bitu jalqaba maaltu dhufe sanyii citaa loon nyaatu jedhamee hunkurri tokko ministeera qonnaan nu godhe kan hunda hogguu dhufee citaa duraan qabu kana buqqisiisanii kana dhaabaniif kun garuu amma tokko ni dhaabama achi booda bakka sanitti deebi'ee biqiluu hin danda'u. Timaantimii dhufe sanyii duraan isaan lafaa qaban tana qochiisanii timaantiin faranjii yaamee ni dhaabame amata tokkoof ni oomisha amata itti aanus harka isaanii yoo eeggate malee oomishachuu hin danda'u. Sanyiin bitamuu qabdi ala. Bitamuu qabdi dirqama. Sanyii ol kaa'uun gammadee. Keenya beeke keenya ciramee danfa seenee distii keessa waatamee okkotee keessatti ichiibee garaa namaa seenee garaa namaa keessaa bee miira. Deebi'ee gattaa'e namni. Eedi keerraa miira achuma dhala. Achuma dhala deebi'ee. Ibiddamee garraa obsee. Adda qabdee yoo firii isaa gannee itti hin biqilu. Yoo isaan irraa bitte malee. Isaan irraa bitte malee. Achi booda dirqama waan fidanii isaan sirra fe'an rakkoo beelatee jecha fudhachuun dirqama. Dhiira jimaa kanaas akkas godhe yoo akkasumallee godhanii silaa jimaa kana harma barani. Maaliin kadeemaa dhufe kana garuu wanni jimaa irratti ta'u jirus waa hedduudha. Yalammii tantoo Hotu Zimbana, Yalammii tantoo Hotu Zimbana, anaaf